Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota aadaa Ortodoksii kabajamtoota nagaa fayyaa keessanii nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kabajaa iddomaa fi bakka jirtan isiniif haa ta'u isin jaa namoonni chaanaalii kiyya kanaaf haarota ta'an chaanaalii kanaa sabiskiraayib godhuudhaan maatiin haftaan isin jira akkasuma warri dur turtan immoo baga nagaan dhuftanii gaan kabajamtoota aadaa Ortodoksii odeeffannoo baay'ee nama gaddisiisu lamaa fi sadiin tokko qabadhee dhufeen jira viidiyoo kana laayik godhuudhaan jalqabuun hamma xumuraatti nafaana turaan isin jira daawwattoota keenya yeroo ammaa kana addunyaa ajaa'ibaa keessa jiraataa jirra. Dhuguma zabanni akhiraa yookaan immoo barri xumuraa sun dhiyaatee jira jettee jennee akka yaadnu nu godhaa jira. Taateen amma addunyaa keessatti ta'aa jiramuu fi gochi addunyaa kana keessatti godhamaa jiru ilma namaatiin raawwatamaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisuu fi addunyaa kanarraa akka abdii murattu si godhuudha jechuudha. Yeroo baay'ee namni hedduun haala jireenya keessa jirurraa ka'eetiin rakkoo garaagaraa booyaa yaa rabbii maal ta'ee rabbi akka namaa na godhee rabbi maa akka na godhee jenneetiin rabbiin komanna. Namni hunduu jechuudha. Rabbi maa akka na godhee rabbiin komanna malee addunyaan nuti keessa jirru immoo maal keessa akka jirtu quba hin qabnu. Yookaan immoo wanti nu godhaa jirru wantoonni nuti raawwataa jirru maal akka ta'e beekaa hin jirru argaa hin jirru jechuudha. Lafaa ka'eetii mi'a kana jedhaa jiru. Suuraan amma na biratti argaa jirtan kuni daa'ima reef dhalattee daa'ima jiituu dhalatteedha jechuudha. Daa'ima tana haati isii deessee maal osoo gootee irra gaariidha. Haati isii deessee akka haadha biraa hammattee rakkoo fi bal'oo ilmootii yoo wajjin arga jettee ofitti hin qabne karaa gubbaa darbitee sareen nyaatamte jechuudha daa'imatu. Karaa gubbatti darbamne ilmi namaa karaa gubbatti ilmoo isaa darbee haati daa'ima haadhummaa jechuun waan guddaadha. Haadhummaa jechuun hundi kennaa haadha qabna. Haadharraa dhalanne haati kenna mootu warri agartanii jirtanii kan rabbiin carraa kana hin kenniniif yoo ta'e malee warri agartan haati immoo kan ofii keessatti illee hin argin ilmoo keessatti agartanii jirtanii kan ilmoo keessatti illee hin argin immootu walumaa galatti namni jaalala haati ilmoodhaaf qabdu hin beekne hin jiru. Tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Maaliif hundi keenya haadha keenya hin jaalanna? Maaliif jaalanna? Waan haati keenya suni sirriitti nu jaalattuu fi aarsaa eenyumaa caala nu kafalteef. Isheen tun immoo garuu haadha akkamii akka taatee ajaa'iba natti ta'e. Haadha akkamii akka taatee ajaa'iba natti ta'e ilmoo isii ji'a 9 garatti baatte gara jabummaa guddaadhaan karaa gubbatti gattee saree nyaachiste jechuudha. Rakkoo isii keessa jiru isii itti jirtu hin beeku garuu ilmi namaa dhugumatti rakkatu malee haati takka rakkattu malee ilmoo hin gattuun dhuguma garuu kun ilmoo gatuufis namatti toluu miti. Osoo ilmoo waggaa tokko waggaa lamaa taate haa fakkaatu yookaan immoo osoo nama wayyaa qabu daa'ima of beeke kakadhatee jiraachuu danda'u osoo taate ta'uu danda'a yoo rakkoo itti hammaate garuu tana daa'ima jiidhaa kaleessa galgala deessee fuutee karaa gubbaa gattee sareen nyaachifamte jechuudha. Addunyaa akkanaa kana keessa jiraataa jirra. Yeroo waan akkanaa kana yoo agartu taatee akkanaa kana yoo agartu addunyaa kanarraa abdii muratta. Barri xumuraa jedhamu sun gahee jira jettee yaadda jechuudha. Barri xumuraa jedhamu sun gahee jira jettee akka yaaddu si godha. Inni biraa suuraa lammataa irratti agartan kuni suuraa lama irratti agartan kuni ijoollee kanneen lamaan hin beektan jedhee yaada. Ijoolleen kunniin xiyyaara Oromiyaa jedhu dhiyoo kana kalaayitee turte. Obboleedha. Lalisaa Daani'eel jedhama kan miidhamee hospitaala jiru kun tokko immoo Biqilaa Daani'eel jedhama jechuudha obboleewwan. Xiyyaara na biratti agartan kana waliin dalaganii balaliisuu danda'anii jira. Dhaabbata daandii qilleensa Itoophiyaa irraas barnoota addaa akka argatan godhamanii turanii carraan kennameefii jira. Ijoolleen kunii waan baay'ee nama gaddisiisu. Daani'eel kunii kashilabbee hin beekamneen dhayamee tumamee haala agartan kana hospitaala keessa jira. Lubbuun isaa du'aa fi jiruu gudduu jirti jechuudha. Namni kuni mucaan kuni dhaloota baay'ee jabaa fi akka sabaatti ijoollee lafaa dhufoo cimaa yeroo ammaa kana karaa garaagaraatiin addunyaa kana irratti dhufan keessaa nama tokko akka sabaatti jechuudha. Nama Oromoo ijoollee akka sabaatti dhufaa jiran kana keessaa tokko jechuudha. Namoonni akkanaa kuni gaafa miidhaman addunyaan badaa deemti jechuudha. Namoonni akkanaa kuni gaafa miidhaman qaroominni saba tokkoo dhukataa deemu. Dhugumatti miidhaan mucaa kana baay'ee tokkumatti dhaga'ama. Waan inni dandeettii qabuuf osoo hin taane
akkanatti ilmi namaa biyya keenya keessatti jechuun biyya san keessatti gadi bahee shiftaadha yoo tumamu durriyyeedha yoo falatamu qaamni isa falate immoo yoo hin beekamne keessattuu kanama gubu kanama aarsu namni tokko haala kanaan miidhamee haala kanaan tumamee haala kanaan lubbuun isaa ajjechaan irratti raawwatamee du'aa fi jiruu gidduu osoo jiru namni nama kanarratti waan akkasii raawwate suni qaama isarratti yoo hin to'atamne eenyummaan kashilabbee yookaan immoo nama akka nama godhuu kun yoo hin beekamne baay'ee nama aarsaa jechuudha. Hundi kennaa akkuma amantaa keenyatti mucaa kanaaf rabbi isaa fayyisu jennee du'aa haa goonu. Dargaggeessa baay'ee qaroo lafaa dhufaadha. Dhugumatti baay'ee na gaddisiisa. Suuraa isaa argeenna. Amma dura gaafa yerri nama lamaan xiyyaara kan oomishan hundi keenya gammannee ture akka wanta kiyyaatti gammadee ture dhalataa Oromooti. Dhalataa biyya saniiti Itoophiyaati. Biyya san feeruu danda'a jedhee yaade saba kana maqaa isaa itti godhuu danda'a jedhee yaade. Garuu immoo osoo hin turre wanta akkanaa irratti raawwatamu baay'ee na gaddisiisee hundi keenya rabbi isaa fayyisu akka rabbi isaa fayyisu du'aa haa goonuu fi kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoo kiyyaa har'aa goolabuu kennan dura hundi keenya of haa yaadannu. Addunyaan keessa jiru kun maaltu deemaa jira waan jedhu laallee yeroo hagam qabna kan jedhu namoonni baay'een jechuudha. Jireenyi akkana jireenyi badduudhaa jireenyi gaariidha kan jireenya toles jireenyi gaarii jedha jireenya gaarii daran jiraachuu hawwa kun dalagadhee hojii jira jedha kun dalagadhee makiinaa ijaaradha kun dalagadhee miliyoonara ta'a jedha kun dalagadhee biyyatti waan akkana dalaga jedha kun immootu biyya ho'iitti Ameerikaa deema Kanaadaa deema maal akkana deema yaada jechuudha. Jidduu kanatti immootu waa'een du'aa dagatameera. Waa'een bara amma keessa jiru keessattuu zaman amma keessa jiru kun dagatameera jechuudha. Taateen amma daa'ima dhugumatti ani daa'ima kana darbamee saree yoo nyaachifamu isaa yoo argu dhaabbadhee akka fulaa na godhe jechuudha. Kanaaf hundi keenya of haa yaadannu of haa to'annu ammaas mucaa kana rabbi kennaa kadhannuufi rabbi isaa fayyisu du'aa haa goonuu fi akkuma amantaa keenyatti isin jira kan wantoota daawwattoota kiyyaa viidiyoo kiyya har'aa kanumaan goolabaa hamma xumuraatti waan nafaan turtanii fi galatooma ulfaadha.